Okay, hi guys. I'm gonna try to explain. Why stock marketing kunin nami stock marketing mali maafi nami baratee waan kanatti fayyadamuun barbaachisa. Why is good idea to maaliif itti fayyadamuun barbaachisa? Why stock marketing kana ummati keenya kan understand godhu and I'm gonna try to explain it. I'm gonna nama akkana waan kana irraa baratu tattaafadhe ummata akka ummati waan kana irraa baratu hawwiin kiyyas kana duuba. So kunin amma kaampuniin kunin maqaan isaanii Tesla jedhanii Tesla makiinaa kaampuni makiinaa tolchu makiinaa electric cars kaampuni electric cars tolchanii isaanii asirratti duuba stock market irratti stock marketiin gabayaa kompiitara irra ga'uu danda'an nami amma asirratti for example nama hagamitti amma gabayaa sana keessa jira yoo laalte vaaliyuumii kana yoo laalte vaaliyuumii nama miliyoona 162 yoo xiqqaate kun ammoo high nambarii xiqqaan yoo xiqqaate guyyaa xiqqoo yookaan guyyaa nama hagas mara gabaan hin xiqqaatte gabaan hin jiru jedhan yoo xiqqaate asirratti kaampanii kana irra dhufee waa stock market stockii kana kaampanii kanaa dhufee bitee gurguru asirratti yoo xiqqaate 162 million 162 miliyoona yoo guddate ammoo miliyoona 259 akkas. So stock marketing isii maali yoo jettee gaafatte waan ana asirra akkasii tana jira. Stock market is a place where people can buy and sell share of a company, share of ownership in a company. Stock marketing bakka namni dhufee gabaa irratti ownership yookaan kaampanii ownership bituu danda'uun agartee ati amma yoo sheerii kaampanii bitte haa xiqqaattu haa guddattu akka oonaraati atiin agartee yoo gabayaan gatiin waan ati bitteen suniin gabayaan kaampaniin kuniin gabayaan isaanii ol deemte sheeriin ati bitte sunillee gabaan isii ol deemte jechuudha yoo gaddeebite gaddeebite galte kun amma sheeriin kaampaniin kuniin gatiin isaanii kaampanii marruu sheerii qaba stock market irra jiru sheeriin isaanii hagam sheerii jechuun for example the share for this company market cap jedhanii market capiin miliyoona 8 fi lakki biliyoona 800 fi 19 agartee kana keessaa duuba nami dhufee bitaa miti hagamitti amma bittaa fi sheerii hagamitti amma gabayaa kanarratti bittaa fi lafa jira yoo laalte hedduu miti asirratti yoo laalte amma free float bakka jedhan saniin 2.76 biliyoonitti lafa jira akka warreetti mee kana akkatti hin seenname ankaan inni namatti understand akka nami waan kana understand godhu danda'u itti taafachuu barbaada. Amma yoo bitte amma kun amma mallaqa hagamsi barbaachisa doolara arra haga maarkeettiin hin cufamin maarkeettiin nu bira Minnesota kee waan jirruuf nu bira sa'aatii 3 cufamti. Wayita maarkeettiin cufamtellee mallaqi gatiin piraayisiin ol kaati yookaan gad deebi'uu dandeetti. Kun amma maarkeettiin hagamii cufamte 258.71 cufamte gartee nambara achirraa dagartu kana achi cufamte garuu after hour yoo laalte amma gatiin isaa hagamirra jirti amma gatiin amma 260 fi 54 cents irra jirti yookaan saantima 54 260 saantima 54 akka jiru agartee ol kaate jechuudha hagamii irra dabalame haga maarkeetii cufamte 58
$59 and $3 irratti balame jechuudha. $3 yoo ati amma yeroo sanatti bittee dhiifte amma waan akka $3 ol kaatee jechuudha. Eegaltee haruma kana keessattuu iyyuu sun duuba haala ati itti bittutti irra haala ati itti bittu maarkeettiin stock markeetii kana durame bitta akkami bitaas agarsiisame yoo bituu barbaade amma as dhuftee as tuqxa chart bakka isaa tuqxa and then trade look right here bakka trade dukana tuqxa tana gabbaya tun maal isa agarsiisti tunin order type orderii akkam bituu barbaadda in bitamoo gurgurtaa in biteettaa miti yoo gurgurtallee gurgurachuu dandeetta yoo bitte in bitachuu dandeetta amma maan siin jettu gabayaan amma wanni kun itti gurguramu jirtu 264 cents akkasi gurguramaa jirti siin jetti gatiin isii sheerii hagam bituu barbaadda sheeriin tokko gatiin isii kana 260 yoomi sheerii let's say if you buy sheerii lama yoo bitte mallaqa hagamsi barbaachifti 521 si barbaachifti amma yoo bituu barbaadde asirratti wanni barachuu si barbaachisu importantiin order typing kunilleen importanti kuni maaliif importanti yoo ati kana maraxatin gatii control godhuu dandeettu yoo amma gatiin kun amma gatii control godhuu dandeettu yoo ati limiti kanarraa fuutee yoo ati amma option hedduu jira market yoo keette gatii amma gatiin market irra jirtutti sii bitte jechuudha gartee amma yoo 260 taate 260 yeroo san sii bitti itti seente jechuudha bakka pricing sin jiru gatiin sin jirtu market irratti sii bitte jechuudha yoo gatiin sun yookaan gabbuute yookaan ol kaate illee bakka itti jiru san sii bitte jechuudha yoo ammoo limiti irra keette bakka atiin irra kaa'atte nambara ati irra kaa'atte san 260 jette 260 achi sii bitti yoo achitti ammoo price tun hin jiraanne hin bittu jechuudha yookaan hin gurgurtu sun control godhuu dandeetta waa hedduu jira asitti akkuma itti agartu kana stop limit jira kana yeroo ati waan kanarraa dura bitaaf gurguruu addaan baratte kanallee boodarra explain irra deemnee itti haasofna. Ka ittaanu maali? Ka ittaanin trading hours marketiin ganama sa'a 8 fi walakka banamti 3 cufamti garuu after hour illee deebitee ammallee 4 banamti sa'a 4:30 banamti asirra magartee 4 only regular hour yoo taate amma tun amma laali timing kun New York time nu ammoo nu bira 8 walakka banamtee 3 cufamti ganaa ammallee duuba deebitee 4 am tti halkan keessa sa'a 4 banamtee and then 8 pm tti cufamti akkasii miti kunilleen bittaan tunin time enforced miti bittaan tunin kun amma laal guyyaa yoo jette order will be cancelled after the hours yoo at amma in bita jettee waan takka bituuf ergite yoo bittaan sun hin guutan orderiin sun yoo hin guutamin yeroo gartee yeroo markeetiin banaa qabsanii yoo orderiin sun hin guutamin kaansolo godhama automatically kaansolo godhama yoo at ammoo good into kaansolo jetteen haga ati irra deebitee yookaan markeetii keessa teetti waan ati nama in bitaa yookaan in gurgura jettee ergitaa miti markeetitti gatii itirra kaa'attee in gurgura jettee amma 160 yoo gurgura jettee achirra kaa'attee miti yoo gatiin sunin markeetiin sunin gatii ati feete sanirra gadi deebiin yookaan oli keetee nambara ati feetu sanin ittiin dhaqqabin
achuma keessa teetti orderiin sun gartee in cancel on godhamu jechuudha. Good into cancel jette a lot of times kanuma godhama nun and then asirratti hin bitta gartee kana maal siin jetti kun last page kun waan irraa haasofne san asirratti summary si agarsiisti. Limit pricing atitti bittuun kana 260 cents totally kan kee agasi extended hours market ordering kiyya market keessa haa taa'u extended hour jechuun yoo market cufamtellee akeessa order kiyya akka cancel narraa hin godhamne jettee acha akkasi bitta jechuun hagam bittee share lama bittee siin jetti you place in a limit order to buy share of Tesla. If you execute it, your order will be filled at 260. Yo gurgurri kunin market keessa seene gatii kana bitamtii siin jetti confirm jettaa miti. So akkasi bittee jechuudha. So this is akkana bitta. Garuu yoo dhugaa mallaqa kunin karaa tokko kan itti bitaniin karaa lammaffaa kan itti bitanii jira. Amma mee for example irra deemnee tasilaa kana miti akkana itti seente jechuudha. Akkana itti seenta. Kunillee wanti diddiimtu asirra jira kun maal isiin kunin chart jedhaniini. Chartiin kunin ka torbaan tokko taate kun amma chartiin gadataa miti. Ana malaali 1 minute irra kaa'erre daily torbaan illee kaa'achuu dandeettu weekly. Kun maal agarsiisti gatiin kaampanii kun sheeriin warra kanaa kun yookaan gatiin kaampanii sheeriin isaanii kun torbaan kana keessa gatiin isii ees turtee agarsiisti. Agartee the highest pricing torbaan kana keessa nama weekly miti daily irra okeette daily pricing gatiin price kaampanii kanaa 266 akkas turte and for example 501 ji'a tara keessa meetame amma nu 613 jirra pricing isii 152 turte and amma kun ol kaatii achi jirti akkasi duuba irraa babbaratta dallaalte jechuu kiyya and so it is very important to learn how to buy stocks. Mallaqa qajeela irraa tolchuu dandeetta. Option irratti ani takka akkanatti hin bitu akka amma nama agarsiisa kanatti nama haarawaa haa baratu dedheetu maan akkasiis kana basic keessa agarsiisa malee namni waan kana irraa xiqqoo barattee yoo jette akkas daddaftee mallaqa irraa itti tolchuu dandeettu. Option jedhaniini. Optioniin kunin faayidaan isiin qabdu. Kun agartaa mala optioniin waa lamaan bituu dandeetta. Tokko call option jedhaniini kun ammoo put option. Akkasiin asirra ol garagaltu bartee mala this is call optioniin kana. Amma for example gatiin gabayaan kunin abba 260 mirti miti. Ati amma yoo jette akkasi fakkaatetti 260 san bira gad hin tartu yoo jette call option bitte 260 nambara muraxatte yoo wanni sun achi gadi hin deebi'in pricing sun yookaan gatiin sun 260 yookaan 250 gadi yoo isiin hin deebi'in achi teette guyyaa ati maratte san keessa mallaqan kee yoo doolari saantima takka yoo ol kaate dolara tokko taati. Yoo saantimi 5 ol kaate 50 taati. Gartee multiply gaate ate jechuuf galte. Kuna boodara si agarsiisa. Amma kunin duuba wanni kun optioniin expiration date qabdi. Amma laal kunin strike jedhaniini. Strike kun guyyaa. Kun amma guyyaa 31 guyyaa 24 guyyaa 17 guyyaa 10 guyyaa 3 guyyaa expiration date qabdi jechuudha. Expiration datiin kunin irraa fagaatte yoo bitte expiration date sanii yoo guyyaa expiration date sanitti
mallaqa ati bitteen suniin gatiin ati jettas yoo ol kaate homaa miti mallaqa tolchite irraayyuu yaadin yoo ammoo gatiin kun gad deebite mallaqi kan kee suniin dhumataa deema yookaan gatiin sun irraa hirkataa deema guyyaa expireeshina guyyaa dhumaa san irratti luzii goota jechuudha mallaqa kan keessa yoo achiin daftee keessaan bahin namni waan sanii nuun eeguyyuu amma for example anamma yoo gatiin kun ol kaatii beeke marketti ilaala miti waan kaampuni kana whatever is going on with the company waan company kanarra deemu jiru gabaa isaaniitii fi waan akkamiin marketti fidu jiranii adda ilaala miti yoo gabayaa keessa niyuusiin irratti wanni kun histiriin kaampaniin kana wanni haarawaa keessaa marketti irra gad dhiyeessan kun waan gatii isaanii ol kaasa natti fakkaate gatiin waan kana stock marketiin every day yookaan ol kaati yookaan gad deemti every weekend maraa yookaan gad deemti yookaan ol deemti yookaan gad deemti yookaan ol kaati sigalte so guyyaa expiration datein kanarra fagaadhe normally guyyaa 40 akkasii fi kenna guyyaa 40 kana yoo ofii kenne eessa kun duuba gatii amma kaampaniin kun markeetti kanarratti gatiin isaan amma irra jiran achi gad deema 58 irra jiranii miti amma 60 jiranii mi after markeetti kunooti laal 60 kanaami yoo anin 60 kana gadi hin deebi'a yoo jedhe achi bita anammoo hin beeka kaampaniin kun gatii kun waan gad deebituufi ana akkam godhare 38 guyyaa 38 maratadhe gad deebitiin beekaa miti 250 sanfaa fuudha yookaan 245 gadi 245 gadi hin dabartu jechuu fuudha asirratti ammoo kan bituun kun optionii miti optioniin one share 2000 let me amalal one sharing tunin sharing tokko kunin sharing one dibbalamaati jechuun kiya 258 kunin when you buy an options one option one contract is 100 share so 258 71 times 100 akkas jechuu your optioning at bit foot when you buy and then options is different the price calculation is different the one pricing it calculate tamu adda gatina tibitu len iradiko segarti amma laali 100 share bitu jira miti 100 share ka bitu jiru kunin mala hagam nagafata mala isa nagafatan kuma lama fi dibato ruba fi shantama nagafatani miti meeti deebi amma akkanama yoo optioniin alatti bitte ammoo option alatti yoo bitte 100 share bittaa miti hagam si gaafatan kuma diidami jahaa fi doolara 54 gaafatan jijjiirama gartee miti waan atiin doolara kuma 3 hin bittu yoo atiin ammoo sheerii optioniin alatti bituu barbaadde warni isaan si gaafatan kuma 26 garte kunin yoo bitte 100% kan keeti jechuu beekta kunin akkanatti yoo bitte optioniin yoo bitte ammoo haga guyyaan sunin expiry hin taane temporary akkanuma kireesseete jechuudha haguma guyyaan ati bittuun sunin guyyaan atiin amalaal guyyaan kunin guyyaa guyyaa kanaatiif jechuudha 38 days 38 days kana maraxattee fi haguma feete yoo maraxattu yoo feete guyyaa 150 torballee maraxa guyyaan hedduu kunoo guyyaa gara ganna 3-4 akkasii hin geetti miti haguma guyyaan achisirraa fagaatutti qaalawaa deemti because yoo amma for example ati waan kana
guyyaa 28 kanaaf fuute kuma sadiitti baaftee fuute miti. Yoo piraayisiin tun ganaa 258 irraa 400 yoo isin ol kaate hoo eenyuma lakka tolcha si every doolari tokko yoo ol kaate 100 taati si galte yoo saantiima takka ol kaate 1 penny doolara takka saantiima 5 hagam taati $50 saantiima 10 akkasin deemte jechuudha multiplication isa let me show you kan se agarsiisu amma kana ilaalama this company kunin mee kunuu Tesla agarte Teslaan kunin hagamiin bitame haganaan bitame yeroo jalqaba saantima doolara 300 fi $3,000 $3,800 bitame amma ammoo hagami gatiin market pricein isaanii $11,543 jira hagami irra dabalame $7,743 dabalame jechuudha si galte bittaan hagami bitame 38 akkas si galte adoo kun optionii hin ta'ini agarte adoo optionii isaan hin ta'ini waan ati tolchite sunin hagan hin geettu agarte piraayisiin yeroo san hagami jirti yeroo sani gatiin isi stockiin sun marketiin gatiin amma 258 jirtu kunin yeroo nu binne sunin hagamirra jirti $115 jirti agarte $115 jirti adoo duuba nuhin wanni kun optionii hin ta'ini ka itti dabalamu silaa hagam taati mee $115 kana irra dabalime agarte for example 115 miti 115 42 actually akkasii miti 258 58 and 71 imi 0.71 minus 115.42 silaa hagami jijjiiramni si $143 garte silaa adoonu akka regular stock ummati bituun san nu binneen wani nu hin mallaqa 3,800 kan itti baafnee binne san ka itti dabalamu silaa $143 taati ilaali ammoo optioniin kun wanda optioniin kun bareedaa fi hagatti dabalame ilaali hagatti dabalame 7,743 dabalame waan kana irraa baratan obboleesso is a very good idea ammallee karaan tokko nami waan kana mormiin nami qabu isi wanni kun kasiinoo nami mallaqatti naqee boora harka qullaa fi bankruptcy tahaa jedhanii miti karaa itti irraa if qabuu danda'anii jira akkami wayita bittu kafeeta yoo bittu optionii regular bittee fi optionii bittellee akka ati keessaa itti bahuu dandeettu jira amma bitamee jiru san irratti agarsiisa amma kana irratti for example kana irratti aniin akkana godhuu danda'a akka gartee gatiin hidhuu dandeetta amma for example yoo nambara kanarraa nambara akka gadi hin deemne yookaan akka ol hin tarre haga feetetti nambara maraxatte nambara 260 gadi akka gatiin tun hin deebine haga gatiin tun nambara kanaa gadi hin deemne keessaa bahuu dandeetta yeroo feetetti si galte yoo gatii kanatti gad deebi'ee
mallaqa luzii godha yoo yaada akkasii uummataan namaa keessa jiraate maraxattee gatii nambara atiin gatii haganaa yoo bitte amma 150 yoo bitte 150 140 gadi yoo siin gad deebise keessaa bahaa jette akkasitti automatically keessaa bahuu dandeetta setup godhate wayita bittu goote jechuudha. Si agarsiisu akka ati itti godhuu danda'ama. For example mee kanumaa yoo ta'u for example kan amma laa gurguraami kun let's see limit stop amma kana ta'e kun nama limit stop qabdii miti kan amma yoo for example ani maal godha stop price bakka stop price sun maali kunin amma markeetti gatiin isi amma 39 irra jirtiimi kunin ani nama yoo gad deebitee mallaqa luzii godhaa yoo shakkii akkasii qabaadhe limit price kana dhaqa limit pricing kunin negative 5% gadi akka luziin goone yoo gatii kun hagasii gadi hagas nambara kana dhaqe yookaan nambara kana gahe akka markeetii na keessa na baaftu garte anan mala sheerii hagamii qaba enden guyyaalleen gudin turkaansoo mudhata akkasi keessaa baate jechuudha yoo shakkiin aboo wanni kun gatii kana bitee yoo anin itti dhiise yookaan gad deebitee mallaqa luzii godhee crash markeetiin gatiin crash taati akkasiin akka saarsiiftii yoo shakkii akkasii qabaatan wayita bittu kana maraxachuu dandeette limit stop bakkeetu kana gurguraaf bitallee it doesn't matter even when you buy and you can do the same thing for example let's say we're gonna go to a market we're gonna buy whatever stocks kafere yoo ta'u kafere itti seenna miti kunin SPAC jedhaniin SPX kunin ajaa'ibaati I make so much money from the stocks kun amma laale kana yeroo maraayyuu markeettiin isii ol kaati gad deemti it's very good stocks amma mee akkami keessaa bahutti akkamitti for example yoo atiin akka markeetitti yoo bitteette hin bituu dandeetta as maratta chartii kana tuyita and then amma markeetiin cufaa waan taateef bakkeen min bitanii bittaaf tuqaan sun amma inuuyyuu hin jirtu because manniin cufaa qabdi markeetiin cufaa waan qabdiif after markeetii warri kun banaan qabu tasla irra goona mee tasla irratti hin bitattee tuyixaa mee asirratti stop limitii kana tuyixaa stop limitiin kun maal sii gooti stop pricing asit dhaabii yoo jetteen achi keessa baha kun maal si qarqaara yoo wanni kun gatiin isa ol kaatee hagana gurguraa yoo mataa keessa jiraatte yoo nambara for example amma 260 jirtii miti yoo 260 irra hagana ol kaatee achi keessa baha yoo maraxxee akkas godhuu barbaadde godhuu dandeetti limit pricing ammoo kun maal sii gooti kun actually limit pricing kana the price higher than the current price if the latest price rise to the stop price limit order is triggered set a stop price higher than the current price stop price set a stop price higher than the current price stop price set it higher than the current price amma gatii amma irra jirtu kana gatiin amma wanni kun irra jirtu kana olitti kaayadhu siin jetti so akkasi keessa ba'uu dandeechu kiyya let's say you have 100 share and you're gonna click and select good into console and then you want to be so you're not losing any money when you buy it
yoo gatiin gad deebite haga gad deebitee waa takka simmiine keessaa bahuu dandeette yoo ol kaate ammoo dhaabuun iyyuu you don't need it to stop yoo gatiin ol deemtu maal gooteetu amma 10% yoo ol kaate keessaa baatamoo 10% ol ka'u jechuun 286 jechuun haguma feete iyyuu yoo feete 2% illee haa taatu garuu aniin irran keen yoo ol kaate haa deemtu you can choose the percentage I think but I will say 10%, which is very unlikely. This guy is not going to go up to 280 something. But the most important thing is, the most important thing, gad deebite akka mallaqa kun illuuzii godhe yookaan dhabee gatiin gad deebite simmiine gatii amma irra jirtu kana 60 irra kaayat gatii amma bitteen kana 59 irra maybe kaat 58 fa yoo hagas gad deebite akka keessaa bahu and then you just say click buy dirtam amma for example gatii amma isaa irra jiru kana gatiin tun amma ati bitteen kun 60 216 bittaa miti 216 yoo biite 258 gadi 258 akka achi bira hin dabarre nambarri kun achi bira gad dabree akkan kasaarre keessaa baha yoo jette 258 keessaa baate yoo sodan akka isi jiraat yoo ammoo achitti you cross you set the numbers achitti nambara san maratatte so that you're not gonna lose any money in the market yoo market gatiin marketii gad deebite jechuudha yoo gatiin isi ol kaatellee halkan duudii guyyaa duudii waa kan akkanatti eegaa ooltaan beektaa yeroo ittiin qabu miti yoo akkanatti waan kana setup godhattee bira deemte yoo ol kaate yoo gad deebite you're not gonna lose money san waan kanarra baradha ammallee duuba anin waan irra deebi'ee nama agarsiisu akkami bitanii akkami gurguran and then especially option trading kan akkamin nama kenna kana galtee namni kun itti fayyadamu stock market nama miliyoona gara nama biliyoona hagamitti itti fayyadama biliyoona 5 6 jogiyya ka market kana keessatti guyyaa maraayyuu itti fayyadamu yoo nambaruma kana limit price kana yoo hin dagatee wayita bittu maraayyuu hin kasaartu guyyaa usiime akkana yeroo biraa walitti deebina assalamu alaikum guyyaa gaarii let's see